Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama arkafuni kabajamtoota daawwattoota Asha and Kadir family akkam jirtan jabaatani alhamdulillah jirra galata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya arra deebiin dhufeen jira akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee tahee qabadeen dhufe yoo kana isiniin jiru kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun kan nama sadii fi manni sadiinu manuma tokko deeman jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana tokko isaa meeshaa kana baasneetiin amma deemuudhaaf ka'ee makiinaa egaa irra waan ta'eef irrumaa osoo viidiyoo hin hojjenne hin geessinu jechaaf hin seene tokko isaa isin agarsiisaa isa kaan immoo akkanumatti kaartoonii keessatti isin agarsiisaa. Meeshaan kun immoo bu'aacee maal akka inni qabu isinillee haga dhumaa akka wajjin turtan isiniin jedha. Haati Muhammadillee salaama isiniin jetti yoo isin barbaachise. Assalamu alaikum. Hayyee daawwattoota keenya amma meeshicha keenya irratti ta'utti seennee jirra. Sagalee yeroo sanii sirrii miti waan ta'eef jalaa balleesse. Amma sagalee jalatti isiniidhaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoon illee akka isinitti hin dheeranneef spiidi godhee jira. Viidiyoon kun meeshaa rattabaa jirra kun haala kanaan. Meeshaa kana wanni tokko hin baafneen agarsiifneef meeshaan kun akka deemuu barbaanneeti. Deemuudhaaf makiinaan dhufaa jira. Kana jecha kun isaanii sirrii isin agarsiisee jira. Deemuudha waan ta'eef daddafnee haala kanaan rattabaa jirra jechuudha. Alatti gadi yaafnee ganaa sa'a tokko sirriitti iyyuu dhufu akka ilaaltan kanatti jechuudha. 12tti kaanee haala kanaan alatti gadi guurree jirra. Meeshaa xiqqaa akkatti yoo ilaalan fakkaata malee meeshaa xiqqaa miti. Meeshaan kun meeshaa obboleeyyan ta'e nama sadiiti. Roottoon tokko kanama tokko roottoo tokkoo fi meeshaa tirfii qabditoonni takka mootu meeshaa zaaraa miiramaa takka maqaa isii dagadheerama galmee harkaan qabu waan ta'eef. Meeshaa obboleeyyan ta'e natti rabbiin nagaan itti isin haa galchu isiniin jedha obboleeyyan xiyyaa. Kabiraa wanti isiniin jechuu barbaade hayi isiniin jechaa jiru. Laayikii nuuf gochuun irraanfatina isiniin jedha daawwattoota keenya. Yeroo meeshaan bitamee gara manaatitti deemu jechuudha. Gara katamarraa bitamee gara manaatti yoo galu akkuma dhufee makiina irraa bu'een gara manaatti guuruu qaba. Gizee galee mana geemmootu kaayamee yoo rattabamee kaa'amuu barbaachises viidiyoon irraa hojjetamee rattabamee kaa'amuu barbaachisa. Yoo immoo kallattiin haala amma meeshaan deemu kanaan deemu shiitillee garuma warra bakka meeshaa kana rattabuudhaaf daddaffiidhaan kiyyatti tattaafataa jira jechuudha. Of laallataa hin jiru jechuudha. Daawwattoota keenya bu'aa bahii hedduu qaba. Rabbiin isin haalaaf isu jedha du'aa hin godha isiniin jedha. Daawwattoota keenya galmi ilaalaa jira akka waa hin dagatamne galmeerra waa suqaa jira jechuudha. Maaltu dagatame? Jookiin kun dagatamee ture. Isa keessaa baasee jira. Wanti tokko akka dogoggorre dirqama galmi ilaaluu qabna. Meeshaa tokko yoo namni xalabatu wanta abbaan xalabate san ni barreessina. Egaa barreessineen booda immoo yeroo meeshaan bitame yeroo deemu irra deebinee cheek godhuun dirqama keenya jechuudha. Gadi roottoon baay'ee rakkisaa jira. Anis isuma wajjin gargaaraa jira kiyyatti jechuudha. Daawwattoota keenya share laayikii godhaa isiniin jedha. Kun haala kanaan roottoo keessatti meeshaan hedduu seenee jira. Minxaafiin immoo kana fakkaata. Minxaafii 4 qabdii obboleettiin teennaa. Minxaafiin tokkochi qarshii 4,800 maashinii buna daaku distii hafuuraa habbaa 4 qabdii. Kabiraa immoo burcuqqoo shaayii maashina juusii televezyiina kan agarsiisaa jiru kun sirriitti mul'atu. Rakabooti abbaa gadaatu jira. Maashinni kassaalaa lamatu jira. Kabiraa amma saafaa wal isin agarsiisaa saafaa abbaa 3 oovini jira. Oovini xiqqatu jira. Kuni madaldala shunkurtii isaa 2 jechuudha. Tirii abbaa 6 jira. Kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Kun immoo meeshaa obboleetteenna miira mamoo inni rattabamee qadaadamee jechuudha. Inni kun banee isin agarsiisuuf mokkoraa banee kunu Mareenaa jedha keessatti barreesseera gubbarratti yeroo bananillee akka harkaa dogoggora hin taaneef jechuudha. Daawwattoota keenya wanni haala kanaatti barreessuuf alaa kulli haala kun amma Kadiir immoo meeshaan tokko yoo injiraan kaartoon isaa ka hiikkate haala kanaan siin tun xiniqqaaqee barbaaddi kana jecha kaartoon isii xiqqoo hiikkanaan haala kanaan labbadaa jira Kadiir. Ani immoo bakka hundee kunoo distii saraamikii akkana qabdi obboleettiin teennaa. Distii 4 fi maxxoshaa tokko akkatti qadaada qabu keessaa qaba jechuudha distiinis. Kabiraa immoo tuyyuu Kadiirillee lazzaqee geessee jira.
kana fakkaata viidiyoon har'a. Viidiyoo har'aa sagalee jalatti hidhee maal haasofte Aishaan akkanaan hin jenne isin hin jedhe daawwattoota keenya akka yookaan meeshaa agarsiisaa gatii himaan jiru gatii sirriitti obboleettiin teenya walii gallee jirra. Isinillee ni beeytiin illee ni beeyna isinillee immoo meeshaa baay'ee isaanii beeytan gatii guyyaa guyyaarraa hima jechuudha. Kun ammoo rootoo isii haala kanaan wanti hundi galee guutamee jira jechuudha. Meeshaan gati jira meeshaan immoo haala kanaan kaartoonii tirattabaa jirra. Tiriin jahan seenee jira. Tiriin jahan yoo seene isa irraa meeshaa biraa dabaluuf dirqama kaartoonii jidduu galchuu qabna akka meeshichi ka jalallee ka gubballee miidhamne haala kanaan kunoo kadiir kaartoonii jidduu galchee meeshaa itti aanutti dabaluuf deemaara. Meeshaa itti aanu rakabooti abbaa gadaa gubbarra galcheera. Rakabooti abbaa gadaatiif meeshaa biraa immoo akka wal hin miineef haala kanaan kaartoonii jidduu galchuun dirqama. Kaartoonii jidduu galchee jira. Abbaan maammee kan ashagurratti tokkoffaadha. Anatti xiqqoo ulfaata malee isaaf qal'aadha. Minxaafii achiin itti dabalee jira. Haala kanaan irratti isin jala daawwattoota keenyaa kaargoo ajaa'ibaa qopheessina kun haala kanaan obboleeyyan teenyaaf laayikii godhaa warra isinitti tole kaargoon keenya kun haala kanaan kaargoo fakkeessinee faabittinne goone gara maatii keessaa warra nuun jedhallee hin geessinaa warra mootummaa kiyya dhufee hafuudha jedhallee haala kanaan keessummeessinee makiinaa barbaannee feenee geegissina jechuudha. Isin jala daawwattoota keenyaa meeshaan kun immootu Asuma fageenyallee deemu dheeraa deema garuu immoo dirqama seera irratti hafamuu qaba sababni isaallee haga obboleettiin teenya galtullee seeraan akka taa'u firdiyyee as keessa seente akka seeraan taa'ee haati qanii galtu hiikkattutti jechuudha kaargoo fi haala kana irratti hafna kunoo rattabeera kaartoon deddeebisaara gara gubbarraan kaartoonii biraatiin gara shagaa gara hinidhaa Tata itu kau itu dah, jadi demo kan rawan ini satu toko nyuruh, kuning galau lali jera, galau tas aling galau, ini dah